Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama kam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul Abbi barnoota baay'ee bareeda hawwii keenya yeroo dheeraa kan ta'e WhatsApp waan ajaa'ibaa qabatee dhufee jira. Kanaan booda gara YouTube deemuun gonkumaa isinirraa hin eegamu. YouTube asuma WhatsApp irratti argachuu dandeessu. Waan ajaa'ibaati akkuma amma asirratti ilaalaa jirtan waan namaaf YouTube irraa erguu barbaadan asuma irratti search gochuudhaan salphaatti sirba afaan Oromoo jettanii search gootan asuma irratti isiniif fida. Asuma irratti salphaatti abbaa feetanii share gochuu dandeessu. Dhimma barbaadan irratti osoo gara YouTube dhaquun isinirraa deemuun isinirraa hin eegamin asuma WhatsApp irra seentanii waan feetan YouTube irra namaaf share gochuu dandeessu, daawwachuu dandeessu. Kanaafuu search gochuudha gara YouTube deemuun cinqabuun sun hafee jira jechuudha. Hawwii keenya yeroo dheeraa kan ta'e nuuf qabatee dhufe WhatsAppiin guyyaa irraa waan baay'ee update godhaa jira. Abdul Apperoo jedhee search godhu wantoota Abdul Appi maxxansan waan sana wal fakkaatu mara isaa YouTube irra waan jiru guutuu isaa qabatee dhufa jechuudha. Kanaafuu waan kana hiriyoota keessaniif share gochuudhaan viidiyoo kana haga xumuraatti daawwadhaa. Hawwii keessa yeroo dheeraatii keessan qofaa miti kan hunda keenyaati. Waan baay'ee bareedaa fi faayidaa guddaa qabudha. Wanni kun WhatsApp dhumara teenye YouTube asirratti argachuu dandeenya jechuudha. Kan walii ilaallu ta'a obboleeyyan haaraa taatan subscribe kun gurraachoftee jirti taanaan subscribe kana tuquun akkasuma beelii sanarra tuquu yeroo tokko ol ka jedhu irra kaahuu hin dagatina. Laayikiin sakandii xiqqoo isinitti fudhata. Laayikii tuquudhaan maqaa kiyyartuu itanii gara chaanaalii kiyyara yoo deemtan viidiyoo baay'ee barnoota hedduu mata duree viidiyoo jala mata duree playlistii jala argachuu dandeessu. Isiniin jechaa eegan shares godhaa hiriyoota keessaniif. WhatsApp irra seenuudhaan waan haaraa kana waliin ilaalla. Daqiiqaa xiqqoo keessatti isinitti agarsiisa. Laayikii hin tuqne taanaan laayikii tuqaa isiniin jechaa eegan. WhatsApp nama tokkorra nama barreessuuf barbaadanirra ni seentu. Yeroo seennu bakka meeseejiin itti barreessinu bakka barreeffamni itti barreessinu kun ni jira. Kan isin fayyadamtan Samsung keyboardidhuma kanuma aappii sana wajjin dhufu akkasuma yoo kan biraa buufattanis ni qaba ofirra. Waan kana originaaluma ka bilbilaa wajjin dhufu mallattoolee adda addaatu bakka kana jira. Mallattoo san keessaa ga YouTubein isiniif hin baane taanaan seetingii xiqqoo as jirtu kanarra tuquu yeroo tokko gara seetingii deemuudhaan waan isin oonii gochuu qabda yookaan waan isin ilaaluu qabdan tokko lamatu jira jechuudha. Samsung keyboardidhuma fayyadamtu keyboardii biraatti cinqamuu isinirraa eegamu. Samsung keyboardidhuma fayyadamuudhaan salphaatti YouTube keessan achuma irratti argachuu dandeessu. Aappii takka isin hin barbaachisu. Keyboardidhuma originala bilbilaa wajjin dhufu keyboard toolbariin kun oonii ta'uu qaba jechuudha. Akkasuma suggested stickering while typing ka jedhu kun emojiin predictive texting mallattoo settingii kun asuma irratti argattu. Mallattoo settingii si xiqqoo kana tuquun gara fuula duraa deemtu jechuudha. San tuqxanii yeroo deemtan haala kana isinii baasa. Kana keessaa egaa moodii isaa standardii umar ta'uu qaba. Standard keyboardii jechuudha. Originaluma ka bilbilaa wajjin dhufe keyboard toolsii qofa oonii gootu yoo ofii ta'ee jiraate inni nu sanaan booda egaa bakka itti nama barreessinu kanarra seenna. Yeroo seenne mallattoolee adda addaa jiru. Mallattoolee stiikarii akkasuma wantoota adda addaa maayikii jira. As keessaa kan nuti tuqannu tuqaa sadii as koornaa harka mirgaa san jalatti arganna. Tuqaa sadii ka dalga ciciiftee jirtu san tuqanna yeroo tokko YouTube argachuuf. Tuqaa sadan kana yeroo tuqanne fuula jalqabaa kana haala kanaan nu baasa. YouTube as keessa hin jiru. Eessa jiraata? Fuula lammaffaa keessa jira jechuudha. Mallattoolee adda addaatu as keessa jiru. Floating keyboard fi akkasuma translate gochuu barbaannaan Samsung Pass extract text fi kan akkana jiru as. Garuu jala kana tuqaa lama jirti. Akkuma asirratti argitan kana tuqaalee lamatu jala kana nuuf jiru. Kanaafuu maal goona? Gara harka bitaatti fuula kana haxoofnaa jechuudha. Tuqaa lama jira jechuun fuula lama jira jechuudha. Kanaafuu gara harka bitaatti haxoofnaa fuula kana. Yeroo gara harka bitaatti achi haxoofnu mallattoo YouTube keenyaatiif mallattoon barbaachisoo ta'an babbareedoon asitti nuuf bahu jechuudha. Kanaafuu YouTubein as nuuf jira. Akkasuma keyboardii keessa resize gochuu barbaannaan asitti argattu YouTube irra tuqannaa jechuudha. Osoo eessayyuu deemuu hin barbaachisin tuqaa sadan tuqneetuma fuula lamaffaarra jijjiirree YouTube asirratti argannaa YouTube irra tuqannaa jechuudha. So asirra yeroo YouTube irra tuqanne jalqaba irratti populaarii viidiyoo shortii viidiyoo gaggabaabaa nuuf fida as jalatti. History nuti share goones akkasuma populaarii san cinaatti history mallattoo sa'aatii nuuf fida. Garuu kun kan nuti barbaannu amma mallattoo searchii cinaa sana jirturra tuqanna. Mallattoo searchii mallattoo qulfii as jirtu kanarra yeroo tokko tuqannaa jechuudha. Yeroo tokko tuqachuudhaan achirratti waan barbaanne kanaan booda searchii gochuu dandeenya. Searchii string keessanis achuma tahaa jechuudha. Fakkeenyaaf Oromoo Music jennee searchii haa goonu.
So Oromoo muuziqii erga barreessanii kaatanii sarchii jala kana jiru fayyadamtu. Ka as jala jirtu kanarra tuyxuu jechuudha erga barreeffama barreessanii kaatanii sarchii san yeroo goonu wanni YouTube irra jiru marti isaa kan silaa YouTube irra deemnee taa'amnee argannu san mara isaa asitti bakka takkatti arganna. San keessaa ka barbaanne irra tuquudhaan namaa seendii gochuu dandeenya. Ifii keenya yoo daawwachuu barbaannes xiyya fuula dura maqaa sana jiru irra tuquun argannaa jechuudha. Fakkeenyaaf Hacaaluu Hundeessaa jennee sarchii haa goonu. Kaan kaansel godheen jira. Hacaaluu Hundeessaa jennee sarchii haa goonu yeroo barreessinee kaane sarchii qulfii mallattoo qulfii jala san jiru tuyna sirbi Hacaaluu Hundeessaa wanti Hacaaluu Hundeessaatiin wal qabate martisa dhufee nuuf bahaa jechuudha. Kanaafuu YouTube irra deemnee aappii biraa bannee waan cinqamaa oolluuf hin qabnu. Asuma irratti sarchii goona. Yoo ofii daawwachuu barbaanne xiyya fuula dura maqaa sanii jirurra tuqnaa jechuudha. Yeroo san tuyne nuuf banaan ni taphachiifnaa jechuudha. Garuu namaa erguu barbaannaan maquma sanirra yookaan immoo suuraa nama sanirra tambanalirra tuqnaa jechuudha. Asuma irra tuyna garuma kanaan irra tuyna. Yoo ofii keenya daawwachuu barbaanne qofa xiyya sanirra tuyna. Kanaafuu erguu barbaannaan gidduuruma isaarra tuqnaa ofii daawwachuu barbaannaan xiyya fuula dura isaarra jiru tuyna. Yeroo kana tuynu namaa erguuf ni deemaa jechuudha. So asii nu bahee jira already seendiin ni jira seendii goona. Seendii gochuudhaan ammas kabiraa kabarbaannu immoo sarchii godhannaa jechuudha. So YouTube WhatsApp ni guyyaan update haaraa nuuf fidaa jira. Update baay'ee bareedaa. Fakkeenyaaf akkaataa YouTube itti banatan jennee sarchii goonu sarchii akkaataa YouTube itti banatan sarchii goona. Yeroo sarchii goonu viidiyooleen akkaataa YouTube itti banatanii wal qabatan viidiyoo barnootaa martinu tartiibaan tokko lama jedhanii nuuf dhufu jechuudha. As keessaa nama sheerii gochuu barbaannanis salphaadhumatti asirraa sheerii gochuu dandeessu. Keessattuu akkaataa YouTube itti banatan kana viidiyoo jalqabarra jiru chaanaalii kiyyarraayyee viidiyoo maxxansee kanaafuu namoonni chaanaalii akka jarri banatan akkaataa YouTube channel itti banatan jechuun sarchii gochuudhaan WhatsApp irratti nama dandeessaniif nama haa banatu itti fayyadamu jettaniif maraaf sheerii gochuu hin dagatinaa jechuudha. Abdul App jettanii yoo sarchii gootan channelii kiyya jala viidiyoolee jira mara isaa isinii baasa. Tuqaa sadiitu hitu sanaan booda gara bitaatti yeroo tokko haa tooftu mallattoo YouTube kana asitti argattu sana irratti tuquudhumaan waan feetan irratti barreessitanii sarchii gootu jechuudha. Sarchiin hin tuqaa Abdul App waan jedhu irratti barreessuudhaan sarchii godhaa. Yeroo sarchii godhu waan Abdul App baxxanse mara fidee dhufa jechuudha. Kanaafuu isinis chaanaalii keessan haala kanaan sarchii godhaa namatti erguu dandeessu. Akkasuma waan feetan nama jaalallee keessaniif maatii keessaniif waan feetan asumarraa sarchii godhaa nama feetanitti erguu dandeessu. Gara YouTube deemuun ta'aabiin sun martinuu hafeera jechuudha. So baay'ee salphaadha. Steppiin isaa WhatsApp guyyaan update baay'ee babbareedaan nuuf fidaa jira. Waan nuti yeroo mara hawwinu waan nuti osoo akkas ta'e jennee hawwinu mara WhatsAppiin nu qabatee dhufaa jira. Egaa baay'ee bareedaa itti fayyadamaa hiriyoota keessaniifis share godhaa isiniin jecha. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.